Seenaa farda Tirooy. Seenaa yookaan afoola uummata Giriik keessatti lola Tirooy waan jedhantu ture. Yeroo sanatti biyya sana keessa mootummaa adda addaatu ture. Isaan keessaa lama mootummaa Tirooy fi kan Ispaartaa turan. Ilmi mootii Tirooy affeeramee magaalaa Ispaartaa deeme. Gaafa Tirooyitti deebi'uunsaa ga'u haadha manaa mootii Ispaartaa ta'e fudhatee gale. Kanarraan kan ka'e warri Ispaartaa Tirooyin waraananii haadha manaa mootii isaanii deebifachuuf itti duulan. Haa ta'u malee warri Tirooy kana beekanii magaalaa isaanii marsanii dallaa cimaa itti ijaaranii eegan. Warri Tirooy dallaa kana keessaa hin ba'an. Waraanni Ispaartaa dallaa kana cabsanii seenuu hin dandeenye. Haala kanaan osoo jiranii waggaan 10 darbe loltoonni Ispaartaas beela, qorraaf dhukkubaan dhumuu eegalan. Filmaatni isaan qaban yookaan lola dhiisanii galuu yookaan ammoo mala ittiin Tirooy seenanii guban malatu ture. Maree